achi warri deemne ከዛ ሄድን ቤቱ ገብቼ mana sagalee laqna nyaanne ከዛ ሄድን መኝታ ቤቱ mana ciisichaa seenne achi gallee wal dhungachuu jalqabne ከዛ መነካካት ጀመረ ከዛ achi booda walqunnamtii saalaa gochuuf fakkii keenya ofirraa baafne innis akka warra kaanii nu wajjin gochuudhaaf yaale garuu hin dandeenye yeroo numnaa yaalu qabni saalaa isaa cabee anaa cabu qarxam jedhe cabe kunoo kanaan dura maaliin isiniin jedhe an dursee barreesseen ture waa'ee kanarratti baay'een keessan yommuu waa'ee kana barreesse qaamni saalaa dhiiraa ni caba jedhe yeroon barreesse qoosaa turtan namoonni baay'een keessan immoo viidiyoo kana keessaan natti argaa jirtu jechuudha argitan miti ragaa tokko jechuudha ragaa baay'ee jira namoonni baay'ee ragaa baay'ee sun erganiiru waan ta'eef egaa kabajamtoota hordoftoota keenya akkam jirtu siniin jedheen jira akkuma seenaa intala kana dhaggeeffanne seenaan isaa daqiiqaa 27 gabaabsee guutummaa isaa dhaggeeffadhaan ture namoonni baay'een keessan viidiyoo kana keessaan natti argaa jirtu innati jette dhugumaa kan jedhu jira kan reefu amanus jira jechuudha maal jechaa jirti siree qabannee kilaasii qabannee seennee wal dhungachuu jalqabne isa booda wal qunnamtii saalaa gochuuf gaafa kaanu qaamni saalaa kun baay'ee dhiphaa waan ta'eef yaalee dhumarratti qaamni saalaa isaa cabee jennaan mana yaalaa geessee yaalchise kun waan jiru dubbachaa jirtu waan hin jirre kan isheen dubbachaa jirtu hin cabee jettee baay'ee eeyyan caba seenaa intala kanaa maal ture egaa asirratti waa'ee kanarratti qoosaa dhabasoo hin taane intalli kun rakkoon ishee maalidha maaliif immoo akkas ta'e kan jedhu kan laltaa jiru seenaan ishee gabaabadhumatti gabaabsee isiniif ibsuu yoo barbaade intalli kun maal jetti dhiironni 5 wallatti jijjiiranii yeroo garaagaraatti durbummaa koo narraa fudhachuu dadhabanii kana qofaa osoo hin taane inni 5ffaa immoo tiraay godhee yaalee yommuu wal qunnamtii saalaa wajjin gochuudhaaf yaam qaamni saalaa isaa cabee seenaan intala kanaa gabaabatti viidiyoo isaan gadhiisanii viidiyoo isheen dubbatti fuula ishee dhuftee dubbatti irraa dhaggeeffadheen ture daqiiqaa 20 wayiidha maal intalli kuni yuunivarsiitii galtee nama ta'ee jaallatte nama sana wajjin hariiroo jaalalaa yookiin immoo hariiroo rileeshnshiippii erga jalqabanii booda egaa maaliif seksiin goonu yookiin immoo maaliif wal qunnamtii saalaa hin goonu jedhe yeroo hundumaa rakkisa jechuudha isa booda tole jedhanii xiqqoo wayinii dhugnee gara mana ciisichaa deemnee wal dhungachuu jalqabanii isa booda gara sireetti deemanii wal qunnamtii saalaa gochuudhaaf yeroo ka'an intalli kun hubadhaagaa dhiira tokko wajjin ciistee hin beektu intalli kun durbummaadhaan jirti kanaan dura dhiira biraa argitee hin beektu isa booda wal qunnamtii saalaa gochuudhaaf gara sireetti yommuu deemanii iyyaala qaamni saalaa isaatti hin seenu ammas numa yaala qaamni saalaa isaatti hin seenu halkan guutuu wallaansoo qabaa bulee guyyaa biraas immoo lammaffaatti deebi'ee ammas hin dadhabee sadaffaatti deebi'ee ammas hin dadhabee dhumarratti abdii kutatee ishee dhiise ammas bifuma kanaatuma jettu namni biraas lammaffaanis immoo yaalee dadhabee dhiise akkuma kanaanii dhiironni 5 itti wal jijjiiranii kan dura rileeshnshiippii 5 keessa dabarsitee durbummaa ishirraa fudhachuu dadhaban kan nama ajaa'ibu dhumarratti maaltu ta'e seetan nama tokko hojii wal balte gara Adaamaatti hojiidhaaf deemnee isa booda hojii wayii jalqabdee namni tokko baay'eetti siqee baay'eetti dhiyaate seenaa kanaan dura ishee mudatee ture maal akka ishee mudatee ture maaltu akka ta'e ture hundumaa itti himuu jalqabde ani akkasidha qaamni saalaa koo dhiphaa waan ta'eef dhiironni baay'een durbummaa koo fudhachuu hin dandeenye durbummaa koo fudhachuudhaaf yaalanii namoonni baay'een nagananii na dhiisanii na biraa deemu kanaaf sittaafu ansin barbaachisu dhiirri tokko immoo wal qunnamtii saalaa irratti itti gammaduu qaba jettee ifaaf ifatti isatti himte jechuudha ifaaf bilisaan ta'e isatti himte ay lakki warri kanaan dura hin danda'an isaan wal qunnamtii saalaa waan hin dandeenyeefi kanaafidha malee rakkoon si bira miti jetteetti himti rakkoon isaan biradha jetteetti himti lakki qaamni saalaa koo dhiphaadha waan ta'eefi kanaafidha nan abshir annan uraayde anis nan fudhadha rakkoon tokko hin jiru jedhee isheenis immoo nama gaarii waan ta'eef rileeshnshiippii wajjin jalqaban dhumarratti egaa gara wal qunnamtii saalaa gochuudhaaf gara siree deemanii ammas tiraay godha hin dadhabee ammas tiraay godha hin dadhabee dhumarratti qaamni saalaa isaa cabee jechaarti kun hin cabee
cabee jennaan atattamaan mana yaalaa fuudhee fiigee deemee akka tasaa ta'e yaaliidhaan oolchuu hin dandeenye. Ammalan jechaa ture. Qaamni saalaa ni caba gaafan jedhu hin sobdaa hin kijibdaa waaman jirree barsiisaa jirta kan jettan baay'een keessa jirtu. Kanaan duras kanan barreesse realitii jiru yookiin immoo wanta dhugaa jirurraa kaasee kanan barreesse namoonni baay'een accept gochuu hin dandeenye akkuma intala kana viidiyoo irratti dhaggeeffatanii turtan jechuudha. Egaa mee qaamni saalaa dhiiraa hin caba. Namoota baay'eedha baay'ee Ameerikaarraa narsiin tokko natti argitee turte. Maal jetti wantichi dhuguma cabee yommuu dhufu maaskii keessaa nan kolfe si yaadadheen kolfee jettee yeroo isheetti dubbattu jira jechuudha. Keesiiwwan kan biraas immoo magaalaa Finfinnee irratti hospitaala magaalaa Finfinnee keessatti argamu keessaa hakiimonni natti argan jiru. Anis immoo keesiiwwan argee jiru jechuudha. Keesiin kun ni mudata jechuudha baay'ee. Qaamni saalaa dhiiraa yeroo ka'u ni caba. Ni galee miti yeroo baay'ee ol qunnamtii saalaa irratti kan inni cabu poozishinii irratti fakkeenyaaf hamma dubartiin tokko irra keessa baatee humnaan yeroo gootu control gochuu yommuu dadhabdu cabuu danda'a. Kanaaf of eeggachuun gaariidha. Gabaabadumatti kanaasuuf osoo hin taane mee rakkoon intala kanaa maali? Tarii rakkoo kana namoonni rakkachaa jirtan yoo xiqqaate namni 2-3 jiraachuu dandeessu waan ta'eef keessatti akkasuma filaaltan barbaada. Qaamni saalaa koo baay'ee dhiphaadha naan jedhaniitti isa booda mana yaalaa deemtee baay'een hordofaa ture baay'ee waan isheen dubbatturraa mallattoo isheen dubbatturraa waan isheen jetturraati wantoota tokko tokko hubachuudhaaf yaaleen jira. Gama fayyaatiin akkamitti ilaalla? Rakkoon intala kanaa maali? Yaalii immoo qabaa yaalii argachuu dandeessi kan jedhus immoo kaafnee kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa akkuma beekamu rakkoon intala kanaa vaginal stenosis kan jennu jedha. Kana jechuun qaamni saalaa dhalaa baay'ee dhiphachuurraan kan ka'e jechuudha. Keessoon qaama saalaa baay'ee dhiphaa ta'urraan kan ka'e rakkoo dhufudha. Intalli kun maal jetti isinitti fakkaata? Intalli kun kan isheen jettee mana yaalaa deemee furmaanni hin jiru jedhanii rakkoon kun maal ta'uu danda'a jedhee tan ilaalaa ture. Egaa qaamni saalaa baay'ee dhiphaa ta'u yookiin immoo vaginal stenosis kan jennu sababa garaagaraarraan kan ka'e dhufuu danda'a. Fakkeenyaaf keessi isaa madaa'uurraan kan ka'e keessoon qaama saalaa infekshinii garaagaraarraan kan ka'e yookiin immoo sababa garaagaraa madaa'uurraan kan ka'e iskaarii uumee fibroid tissue uumee dhiphachuu danda'a. Inni kan biraan immoo raadiyeeshinii fakkeenyaaf hamma yaaliin cararii mudhii gadi yeroo baay'ee yaaliin kaansariidhaafis ta'u rakkoo waan garaagaraatiif yookiin immoo qorannoowwan garaagaraatiif godhaman baay'inaan naannoo sanattis ni godhama yoo ta'e dhiphisuu danda'a jechuudha. Isinii galee garuu kan ishee dhalootumarraati. Akka nu hubadhetti maaliifi probably akkas ta'uu danda'a yaada. Congenital vaginal stenosis kan jennu jira. Especially rakkoowwan kuni rakkoowwan dhalootumaanii keessumaa yommuu isheen miciree garaa keessa jirtutti rakkoowwan hormoonii yookiin immoo xannachaa wajjin wal qabatan keessumaa congenital adrenal hyperplasia kan jennu yookiin immoo CAH rakkoon jedhamu jira yookiin immoo rakkoowwan xannachaa adrenal wajjin wal qabate sababa kanarraan kan ka'e seeliiwwan sun garmalee yommuu isaan baay'inaan waa'ee kana dubbachuun barbaanne saayinsii kanaa keessa galee xiqqoo isiniif galuu dhiisuu danda'a. Rakkoowwan kanneen irraa especially baay'inaan kan fidu kana waan ta'eef rakkoo kana qabaachuu malti jechuudha. Yeroo baay'ee dhiphaa yoo ta'e rakkoo kanaatii fi furmaanni mana yaalaatiin ni kennama jechuudha. Fakkeenyaaf amma daayileet gochuudhaan qaama saalaa sana bal'isuu ni danda'amaa fi kan biraan immoo rakkoowwan beezii kan biraa like rakkoowwan kan biraa yoo qabaates immoo underlying cause sana yaaluun ni danda'ama jechuudha. Isinii galee kanaaf intalli kun mana yaalaa deemtee ilaalamtee baay'inaan yaaliin kun biyya keenya keessatti hin kennamu especially daayileet gochuun jechuudha. Biyyoota guddatan kanneen biroo keessatti ni kennama waan ta'eef isheenis mana yaalaa deemtee rakkoon kee kuni asitti yaaluu hin dandeenye jedhanii natti himan jettee dubbatteetti. Garuu haala mijeessanii fi yaalamuu ni dandeessi jechuudha intalli kuni. Kanaaf rakkoowwan akkasii namoonni qabdan jiraachuu dandeessu yookiin immoo vaginal stenosis kan jennu yookiin immoo qaamni saalaa dhalaa baay'ee dhiphaa kan ta'u kuni rakkoowwan akkasii namoonni qabaatan jiraachuu danda'u jechuudha. Akkuma argitanii maal jettee dhiirri 5 walnatti jijjiiree durbummaa koo fudhachuu hin danda'e jettee haasofte jechuudha. Sababa kanarraan kan ka'e qaamni saalaa ishee baay'ee dhiphaa waan ta'eef rakkoon kun ishee mudachuu danda'e jechuudha. Rakkoowwan kunniin kan isinitti hime congenital ta'uu danda'a, rakkoo uumamaan dhufe ta'uu danda'a. Sababoota garaagaraa rakkoowwan fayyaa kanneen akka congenital adrenal hyperplasia kan jennu kanaa wajjin wal qabachuu danda'a. Kanaaf yaaliin isaa yaalii baqaqsanii yaaluudhaan bal'isuu ni danda'ama jechuudha. Maaliif intalli kun ijoollee godhachuu barbaaddi? Intalli kun wal qunnamtii saalaatti gammaduu barbaaddi.
jaalallee qabaachuu barbaaddi abbaa manaa qabaachuu barbaaddi kanaafi intalli konaaf wanti nuti gorsinu kana fakkaate jechuudha tarii namoonni keezii wal fakkaataa qabaatan baay'ee dhugaa sanitti hima wantoota nuti post goonu hundumtuu wantoota dhugaa irratti hundaa'an qofa malee yeroo baay'ee maal sitti fakkaata keezii warree reer jedhaman dhukkubni dhukkuba busaa TB qofa miti baay'ee namoonni baay'ee reer kan jennu rakkoo kanaan qabatanii dubbachuu sodaatanii kan ittiin dararaman baay'een isaanii jiru sanii galee miti kana ta'uu danda'a rakkoon intala kanaa wantoonni waan akkasii fidan kan biraas ni jiru fakkeenyaaf jalqaba irratti waa'ee intala kanaa journalistiin news jedheera differentially kan biraa ta'uu kan danda'a rakkoon waan wal fakkaataa kana fiduu danda'a maali imperfect ayman kan jennu jira kana jechuun maal jechuudha duudaa ta'ee dhalachuu qaama saalaa dubartootaa qaamni saalaa dubartootaa yeroo takka duudaa ta'ee dhalachuu danda'a keezii kana maxxansee YouTube irratti hojjedhee namoonni 3 ol laqunnamaniiru daa'imni koo rakkoo akkasii qabdi an biyya akkasiin jiraadha rakkoo akkasiin qaba jedhanii kan naqunnaman jiru jechuudha Saudi Arabiyaa irraa intalli tokko naqunnamteetti biyya keessaas namoonni kan naqunnaman jechuudha qaamni saalaa duudaa jechuun maaldha kanaan dura barsiiseen tura duudaa yommuu ta'u qaamni saalaa dhiiraatti seenuu hin danda'u yeroo sana dhiiba taanaan cabuu danda'a jechuudha dhukkubbinis dhaga'ama keessa seenuu hin danda'u sini galee miti kana ta'uu danda'a rakkoowwan kan biraa transverse vaginal septum kan jennu jira kana jechuun maaldha qaamni saalaa dubartootaa banaadha garuu keessa xiqqoo deemtee maaldha septamii yookiin immoo tishuun gidduu jira jechuudha gidduu isaa difiniidha yookiin immoo duudaadha jechuudha rakkoowwan akkasiis immoo speeshaalii qaamni saalaa dhiiraa xiqqootti seenee amma dhumaatti keessa seenuu hin danda'u dhukkubbiin itti dhaga'ama marsaan laguu isheellee dhufuu dhiisuu danda'a jechuudha sini galee marsaan laguutti dhufa garuu bakkeetti boodhisuu danda'a jechuudha rakkoo akkasii namoonni qabaatan keezii kana hospitaala dhuunfaan hojjedhu keessatti argee ture waggaa kana keessa jechuudha waggaa kana keessa keezii tokko argeen ture maallaa qaamni saalaa xiqqooma itti seenee biraa deebi'a እና yeroo akkasii yommuu humnaan dhiibullee cabuu danda'a waan ta'eef of eeggachuun gaariidha kanaaf rakkoon intala kanaa akkuma jalqaba sanitti himuuf yaade kanneen sadan keessaa kanneen tokkodha garuu more likely kan inni ta'u kan jalqaba irratti jennee vaginal stenosis kan jennu ta'uu danda'a waan ta'eef ilaalamuun qoratamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha kanaaf namoonni rakkoo wal fakkaataa akkasii qabda yoo jiraatan yaaliin jira wanti yaalamne hin jiru egaa amma danda'ametti wanti ogeessi fayyaa amma danda'uun yaala jechuudha sodaa tokko malee yaada keessan ibsadhaa isiniin jechuun barbaada kanaaf cabe kan jechuu barbaada egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa kun YouTube channel keessan kan isin ittiin mana keessan teessanii odeeffannoo fayyaa ittiin argattanidha sagantaan keenya guyyaa irraatiif qabannee dhiyaan namoonni baay'een viidiyoo kana waan isaan natti arganiif hojjechuu barbaade kana fakkaataa waan hordoftaniif hundumti keessan galatoomaa isiniin jenna fayyaan dhabina kunoka cabe ammaalin jedhe anaa cabu